لفتن عندي هيزنون مي وليد الدبرس وريد أنجد في خون وليد الدبرس هذا اتسينا وعليكم السلام أكمل كي يويا وري وعليكم السلام ورا وعليكم السلام خنا ربود بيتا سبون ماني ثم تخنت الرجب دولا تنافي سلام تانا كجبيزنا لا وعليكم السلام Luguman sinja warrumaan ragoo keenya naan juutu dheengadda goota kiyya naan jechuu ture si galee irra guddaa warrumaan alleenjiseen sinje guruupii tanatti jaaree abbichuu kana jala dhaabbachuu qabna maarreen nu dhufte mitirkishoon nu dhufte aboo wallaahi maqaan duran itti baase tokko shayxaanticha kana baase tokko ni irra abuu kootiin jaanii bira maqaa kanatti baaseetilla maqaa tolchii maqaa namayyaa kana niin beekaa beeta abuko jansi gale ogina nakane jella namnu kuna ka fincha kan prik godo namichuma kana arku ha ay goyasan nama sine kana farsine kasare sigale wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nama sineti taguga yodi kanille intaram ni garte mi tagugni naannoo keessanii waan jaawun beeku waan bishingaatti naqatan kana taguuga jedhanii oromoon taguugni yoo dhiqanillee xaaramuu jedhan si'eele taguugni yoo gartee dhiqaa ooltillee xaaramuu jedhan taguuga sanii jechuun namichi si'eele waan xaaramuu miti waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bagamma nama magana gaan dhufta so warrumaan alleenjisee na arrabsu jirarra laalina jechuufin isiniin jase sigale uluma abbaa mureera abbaa dhaana janii akkasi ayyee amma gara sagantaa dhufneefis seenna namni kunis isin warri seeni sheer godha yeroon qabu arra alada nu bira guyyaa boqonnaati ويا إجازاتي يجول سيله ويا إجازاتي الإجاز من الطهرين البشنانين جامع ربني سيله ويا راحة قدن ويا فرا ولركن ها ويا نمني ولدب بسوسني دفيتين يا دخي جوده أما خرا إجازات يمنا التين سيناجي شو أكو بيكمو دينجدا obboleessa keenya qabsaawaa gartee caalaa bultumee bifa saniin salphisanii jilbiibbachiisanii ka ijoolletti humna qaban irra agarsiisaniiti jiranii wohuma ajaa'ibaati amma namoonni gariin caalaa bultumee qeequu wanti fedha amma yeroo amma keessa jiru kana osoon hin ta'in caalaan beek nama lubbuu kennee saba kanaaf gaarallee dhaqee qabsaa'uu ture nama gabbahellee jecha badaadhaan qabsoo oromoo tana isaa darbatu garree jechuusi gale qabsaa'ota oromollee haa ta'u qabsoota keenya tokkollee isaa jecha badaan darbatu garree ammucaa sanniin jaaladha dhugumaan isinii caalaa san baay'een jaaladha baay'een kabaja amma akka gurbaa miilaa yaaduu keenya saahiba kiyya fayyisaa sanfaatti oromoo irratti gartee hayyoota oromoo kanarratti waan hin taane isaa haasa'uun garree jechuudha nama sabboona jechuufi nama siyaasallee beeku nama dubbilleen galtee fi garuu jarri humnarra laallate biyya san keessatti ilaal waraanatti hin dubbatan caalaa keenya biyya san biyya gartee shiftaan bulchuu anammoo waan takkaan siidhaam keessattuu warri amantoota oromoo kun muslimaas haa ta'u pheenxees haa ta'u wama fedhee haa ta'u waan akka gartee waa gabbu'anii si eeganitti hadiisaa fi baayibila kanaas namatti himanii jechuudha amma waaqayyo irratti irkadhu jeesisi jaalataa nama jeesis jaalatu namni jibbun jiru qawwee lafa kaayii jani meeshaa kee lafa si kaayisisan sigale jeesis si jaalataa dhugaadha san isaa beeka awwanniin akka ilma oromoo tokko siidhaamu jeesis akkuma si jaalatu tahee meeshaa kee lafa kaayin kanaa boota
sigale meeshaa kee akkanaa jettee lafan kaayin tajiises nagomu godhiiti meeshaa kee lafan kaayin amantii tee waan feetetti amanu abbaa feete hurdofu mirga keeti san keeysan angalchoon kanaa booda meeshaa kee lafan kaayin garuu warroottan dheengadda sabab sagalee ta'uu didee nama arrabsuudhaan kakka fayyisaafaa fakkaatota isaa ya warra gartee farshoo waliin dhugan amma heerri eeyse jira heerri kamit jira heerri miitirkishoo jira heerri jiru arra baraniisa fayyisa heerri jiru arra barte barnuti paartii tana si caalaatti lafaaneeti akka ati irraa tujjaaromtitti illee irraan tujjaaromne saba kanaatti lafaaneeti si ol itti lafaanee si ol hojjenne biyya alaa tanatti illee harka daaraa haree taane bar si gale ati arra garuu heerri jiru arra barte si fi injiinar wanti sun nagarii maalii fi ya farshoo budun jaaniin si gale warra farshoo wajjin dhugu jechuudha gaafa namni ukkaanfamee shawaa keessa aamboo keessa isin maddii fuudhamu heeraa jira gaafa haati ajjeefamtee ilmisi ajjeefamee harrera fe'amee magaalaa keessa oofamu heeraa jira si gale gaafa gartee seeraan ala koriidari jaanii seeraan ala mana namarraa diiganii si gale seeraan ala mana namarraa diiganii miskiina boochisanii warra fira keeysanii abbootii teeysan adeerran keeysa tafarra laggasa miitirkishoo lakkaawi gaa'eessumman kee adaadaate gaafa seeraan ala kaadireen dhiitee boochiftu gaafa shaggarin masgiida rabbii diiganii muslima masgiida quraana masgiida keeysa gataran san heeraa jira gaafa san heerree haa kabajamu maan jinaa gaafa san heerree arra faarsitan kun amma osoo deemuu hudduu teeysan jala isin dhufnaane hadaraa seeraa sigale hadaraa maarree jechuu jirtanii isinittis dhufumaaf ta'a qabadhaa jecha kiyya kana daawwattoonni kiyya sirri qabadhaa namni abiyyi deeggare namni shayxaana kana deeggare dhumtisaa salphinuma qabadhuu naa taa'e wallaahi billaahi sigale jibbamu xiqqaachuu salphachuu nama keeysaa bahuu sigale ollaaf bakka boodditee salphinuma jechuudha nama shayxaana deeggaree shayxaanaa wajji hojjetee milkaawe takkaan garre ittuma dhufuu teeysan tokko tokko heerri arra faarsitan kun dheengadda hoggii bishooftuu keeysatti kasitti mana namaa diigan seeraan ala milishaan mataa keeysa nama dha'u seeraan ala nagee malee gibira ummatarraa guuran sigale hoggii kaadireef kaabineen akka feete nama gootu heerri haa kabajamu maan jina arra caalaan farshoo jiruu dandhawamnaani heerri haa kabajamu heerri isinittis dhufumaaf ta'a ni tura malee piipii wanni ittiin beekamtu yeroo hunda nama isii deeggaru ciniinuun buduniin shayxaantichaa kun wanni isiin ittiin beekamtu muuxannoon isiin qabdu nama isii deeggaru ciniinuun wanni isiin dura beekamtu isinuma dhufuu ta'a qabadhuu naa taa'in qabadhuu naa taa'in saniifuu caalaa bultumee tuqamuunan baay'ee na gaddisiise caalaan nama qabsaa'aadha nama saba kanallee hanga danda'u qabsaa'e nama gartee saba kanaaf gatii kafalee nama ilaa ammallee saba hayyoota saba kanaafillee nama saba kanaa dubbatuufillee jecha hamaa jechuutti jirre jechuudha caalaa fi miti warroottan kaan kijibduu akka waan heerri jiruu gartee heerri jiruu fakkeessitu santu heerri eeysa akka jiru heerri kan jirre itti arkisiisuu fi jechuudha sigale heeraan ala mana namaa diigan gabbahaniin dubbanne heeraan ala nama jeesuu turan gabbahaniin dubbanne heeraan ala gartee kaabineef kaadireen nagee malee ummata irraa waa sassaabdi gabbahanii ummata kanaa sagaleen taane ara namni tokko dhaawamnaan gaxoreeyanii jechuudha
isinis guyyaan isin jilbiibbattanii kasi sik jettan fagoo miti akkanuma qabiinaa ta'e namni gartee saba miskiina kana gartee xiqqeessee gaqqabsiisee akkana godhe booddisaa kanumaa jechuudha booddisaa kana saniifu isin hundinuu carraan keessan carruma caalaa bultumee qunnamisantu isin qunnamuu ta'a jechuudha meegaa heeratti haa dhiyeessan waliin eedha yoo kanuma gaa miskiina tokko karaarraa qabdanii hijiba keessan hijiba duraanutti beeytanii hodoo heera dhiyeessin jechuu teessan malee nuti hoogganoota ani guututtiin beeka warra eeyduu jeneraaltichaa ta'a wanta tumte san ani siniifin oromoof jalaayin masiigalee eeydusanii miti jee meegaa namnummaan isin dhiyeesse isin dhagahee waa dhiyeessu yoo jiraate yaa jaanki sabaan adda isin muranii maali jecha isin dhagaame namni yoo saba keessa jiraate namni isa dhagaa sabaan adda isin muran ibn haadha mana keessanii firraa eegaa wajji jiraatan fira keessan firraa eedan mee maali jecha isin dhagaa meegaa haa heeruma dhiyeessanii heera gabbaatanii faarsitanii meegaa haa heeruma dhiyeessanii meegaa haa heeruma dhiyeessanii gaafas isin dhugaani mootummaa qabdan dhugaan kabajaa qabdan dhugaan dhageetii qabdan hay fudhatamummaa qabdan kaabo yoo namnummaan isinii jaankii kana dhugatti sigale ati mataan kee dheengadda hanga waa'ee jaawar katabdetti dachii wanni isii kannan sirraan fuune anamman dubbadhu gaa waa hundan dubbadhu sigale dachiisaniin deeffadheettee deebitee jaawar arrabsutti hin seenne sigale خارج قومته كشاسي خنن هقومتي كسر رانفوني لا سنيفو أني واني سر بيخوفين سنيهمه ميجا هيرت هادي سني ولمان جرا جرو على خينيا أنا ردي بون سيفيني ما بكنتهن التمولتين سبقنا برا خبجاك أبدا موتي لقان نما غافا سبساتي كبساية ترياتي أن كبجاك دون سيكابا سيناتي تلي في الرمبلي سني چل جتة تاو جرتا سامت دوان سامتو أن سن واي سامتشو نركسو ورّا غرتي سبر سغلي توخنا نركسو جرمال إساني سفاني وسنيو سامتن أنما أرومو يو قبين ياركت تغمدو مالي وانت توميتي سنيفو أتي مرغخيتي إسانيو جسامن لغرو إفيقد جيسيسي نيجي جتك أويتي لفخيسي وانا مجري بايبل الراسيتي مقنا أنت چالا أنسي ميتين جرا سنيفو تنا غرتي أسرتي يرون غبوني أما gara sagantaan dhufee fittiin deemaa jechuudha. Akkuma beekamu jidduu kanagaa sheeyxaantichi hayyoonni Oromoo dheengadda guutuun isaanii siyaatil miitingii seena qaboottu miitingii ajaa'ibaa erga madda walaabuutii Oromoon deebitee malli maali jettee madda walaabuu wal gaafattee booda Oromoon deebitee siyaatili wal gaafattee jechuudha sigale akkam taana eessarraa kaanee eessa jirra eessa deemu jirra jettee wal gaafattee jechuudha sigale eessa deemu jirra jettee wal gaafattee kun ka sheeyxaanticha sabancaa kan jawween juun warra kutaa torba keessa ari'ame so warra kana walii qabatee wadolloota isaa abbaa warra kutaa torba gartee khaadiree isatti lallabuu eegalee jechuudha. Yaa buleeyyan kiyya. Mee duurso wahiin takkaan isin yaadachiisa. Opiidiyoo tana ganda keessanii isinis ni beeytan. Mee ganda keessanii namni waraana ta'u nama akkamime? Nama hin qabne nama maallaqa hin qabne nama waan fuudhuun hin qabne kana aboo kanuma nurraa kennaa jammalee ijoollee warra jajjabaa ijoolleen mana barumsa yaasanii bar waraanan kennan biyya teenyatti hin beeytanidha. Opiidiyoos gartee nama humaa hin qabne nama wanti hin qabne nama gartee wanni kana aboo kanuma opiidiyoo nurraa godha kanaa baratee si gadde gaafa hidhate wanni sun rongiidha beekadha wanni sun sirrii miti
Amma biyya Ameerikaa tana ijoollee tujjaaranii, ijoollee barumsa qabdu, ijoollee yuunivarsiitii gurguddoo keessaa sigalee warra barumsaan ol aanoo ta'aniitu waraanaas ta'a bulchiinsa keessatti hirmaata faayidaa biyyaa dabarsanii gurguranii jechuudha. Already jireenyaaf jecha paartii san jooyin hin goone jechuudha. Oppiidiyoon manamni dalagaa irraa barbaaduuf jooyin godha malee kaayyoo isii beekeetii miti. Hoogganuma oppiidiyoo guddaa kana yoo gaafatte mee kaayyoon oppiidiyoo wanni isiin milkeessuu deemtu sirni isiin diriirsuu deemtu maali? Amma fakkeenyaaf Haile Sillaaseen paarlamaa ijaaree biyya tana seera qabeetti godhe dargiin dhufee mareet laaraash jee lafti ta abbaati jee kenne sanii yaadatama dabarsiiti yaadik dhufeeti federaalizimii tana lafa qabsiise kana yaadata. Mee PP maali yaadatama? Magaalaa meekaappii godhuun yaadatama? Siyaale maali yaadatama? Natin wanni heeraa talafa qabattu tan abiyyi yaadatamuun ta biyya sanii godhe hin jirtu jechuudha. Siyaale hin jirtu jechuudha. Saniifu warri caajaa warjuun kun saban caajuun kun dheengadda gartee wali qabamanii jechuudha. Maaliif hayyoonni kunni beekan wanni akkam akka biyya bulchaa jirtu oppiidiyoo tana faayidaaf namni akkatti seene ifi warri biyya jirulleen wanni itti seenee faayidaa sigale faayidaa. Amma fakkeenyaaf bulchaan aanaa keessanii tokko magaalaa akka dhufee aangoo qabatee magaalaa mana ijaarata. Yoo Arsii keessa ta'e Shaashamanne ijaarata. Yoo Baalee keessa ta'e wanta narraayime Roobe ijaara, Baalee Roobe ijaarata, mana ijaarata baadiyyarra. Maaliif bulchaadha sigalee? Faayidaaf itti seene maniino sigalee. Faayidaaf itti seene malee kaayyoon inni galmaan ga'uu deemu hin jirtu jechuudha sigalee. Yoommoo karaa Harargee kana ta'e takka Dirree Dhawaa ijaarata, takka magaalaa Hararii ijaarata jechuudha. Yoo karaa Harargee lixaa tana ta'e Ciroofa ijaarata jechuudha. Na ofiga yoo Wallagga ta'e Naqamteefa ijaarata jechuudha sigale yoo Boorana ta'e Moyyaale ijaarata jechuudha sigale. Maaliif wanni isaan itti seenanii faayidaa fi malee kaayyoon isaan milkeessuu deeman sabni isaan bilisoomsuu deeman galman qabanii jechuudha. Ummata biratti fudhatama hundee ummata keessaan qabanii jechuudha. Tanaaf wannummaan xiqqoon isaa rooraafti. Tanumaaf wannummaan xiqqoon isaa maraachiti jechuudha. Saniifuu oppiidiyoon tun nama akkanaa ta'uu hayyoonni kun waan beekuufi sigale hayyoonni keenya kun walgahee biitti taasaa taate maraa gartee warroottan faayidaa walgahee harka buute biitti nu harka diigamtee malam taanaa jedhaniiti wal marihatanii jechuudha. Wal marihatanii kunka isa yaachifte shayxaanni wadala isaa kana wali qabateeti itti iyyaa ture jechuudha. Itti iyyaa ture jechuudha. Ichiin dura faarsee bulaa fi sakkaree iyyaa kana hunda gabbaasee sakkaree iyyaan kun iyyee aboon mallee hin geenye numa iyyi farshootti dabalan itti diraagatti naqan hudduu hundaan itti naqan lilmeen itti naqan iyyee namni isa dhaga'uu dadhabee jechuudha. Kunis gartee gabbayee faarsee bulaan kun maallaqatti guuranii hin geenye ittuma guuraa jedhanii itti guuranii iyyanii dadhaban. Kijiba dhugaan akkamit dhaabti? Hayyoonni keenya dhugaan deemu jira. Mee dhugaan kijibni hanga gaaraa yoo tuulamellee dhugaa takkittiitu dhufee dhukkee godhaa jechuudha. Dhukkee harkaa goonaan yaammatee jechuudha. Yaammatee jechuudha. Maal jeeni? Malli haramii, malli maramii, malli malamii jeeni. Malli eessa jira jeeni? Hayyoota firraa dhiifte. Nuti lubbuu gaafii si gaafannu dalagarraa nu ariita. Namni gaafii si gaafatu hin jiru. Namni hundi si gabbara. Horiidara jettee miskiinarraa mana diide. Haadhaatu ilmaatu shanee keessa jira jettee haadha abbaa manarra gubde ajjeefte. Ummata guutuu buqqiftee fixxe. Oromiyaan guutuu nu harka hin jirtu. Naannoon Amaaraa nu harka hin jirtu. Naannoon Tigraay nu harka hin jirtu. Mee maal godhuu dandeenya?
qarshiin doolaarri qarshiin takkittiin kunoo 180 gaafa inni dhufu beeki qarshii 90 meeqa qofa doolaarri tokkichaan okkonoomiidhaa biitti asirra jirti sigal ollaa keenya diplomaasiin teenya kufte warri dheengadda nuuduu hundi arra nu jeesuu barbaada eeltiraan dheengadda lubbuu nuu kennitee nu wajji duute arra nu jeesuu barbaaddi soomaleen dheengadda lubbuu nuu kennitee tigraay nu wajji loltee duute arra nu jeesuu barbaaddi keeniyaan akkasi yugandaan akkasi jabuutiin xiqqoon tun akkasi kara diplomaasiitiin akkana jirra kara diinagdeetiin kana jirra kara hooggansaatiin hooggansa keenya namni tufe sigale nama hunda firraa dhiibdee fixxee mee maal godhuu dandeenyaa jedhanii mariitan sigale chaansii takka kan qabne arkee jira waa takka jijjiiruu kan dandeenye arkee jira an ibsa isaa keessaa maaltu na gammachiise ibsa dheengadda baasan keessaa firraa dhoorkinaa durbar namni nu dhaabu hin jiru badhaadhina namni dura dhaabbatu hin jiru maarree namni nu dhaabu hin jiru jeetii if dhaada sigale diraaga kana itti fi guutee dhufa kanaan if dhaadaa jechuu duratti arrammoo namni nu dhaabu hin jiru ammaasiis warra nu keessa taa'ee informeeshina baasuu jira jee amanee jira jechuudha isin asirraa gaafa harsee bulaa fi sakkareeyyaan hoggiinaan break news oduu ammee jee isinii poosti godhu maaltu informeeshina isinii erga ni kijibdanii siifi jaawariin ni kijibdanii namni isin jalaa dubbatu hin jiru jetta kunoo hoogganaan sheeyxaantichi gabbaheeti nama nu keessa taa'ee iccitii teenya baasuu jira jee arra isaanii ni kijibda jaanka gabbahee ragaa nuu bahee jechuudha sigale akka namni isa keessa taa'ee iccitii baasu jiru akka namni gartee duruu isarraa abdii muratee ay sirni kee kun ittiin fufu jee akka duruu gartee hoogganoonni isaa ala kajeelaa jiru sigale bar jaartiin tun osuma si wajji jirtuuti ijji si hoggi sirra qaarte ni beeytaa bar ijji hoogganoota duruu isarra qaarte ni beeka sigale gabbahee amanee jechuudha asii maaltu isin beeka oromoo biyya sii bulchachaa jirti maaltu isin informeeshina erga maarree isin erga jettanii isin iyyuu turtanii kunoogaa hoogganaan sheeyxaana hoogganaan wadalloota gabbaheeti sigale kanu keessa taa'ee iccitii teenya baasuu jira dhugaasaati walgahii tana osoon isiin eegaluufuun deemin walgahii yaamee jiraa jee isinii himee jechuudha hudduu isaa jala ta'anii nu ergan sigale